Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni Caaliituu bakka jirtanitti nagaa waaqayyoo isinii yaa baay'atu warreen mana Caalii haaraa taatan subscribe gochuun maatii ta'an isiniin jedha. Har'a tolemee akkuma dhageenyu akkuma ijaan argaa jirru kana guyyoota lamaan asitti waan haarawaa ta'ee fi waan nuti yaadne wayitu gaggeeffamaa jira. Obboleettiin keenya kun Zinnaash amantaashii karaa amantaa musliimatti jijjiirradheera nuun jechaa jirti. Kanarratti hundaa'ee ijoollee tawaahidoo akka arrabsoottis akka wantoota biroottis suura mucayyoo kanaa miidiyaa irra tamsaasuudhaan arrabsuudhaan wantoota garaagaraatiin mul'achaa jira. Akkasuma ijoolleen musliimaa immoo gammachuudhaan wantoota garaagaraatiin ibsachaa jiru jechuudha. Haa ta'u ani akka kiyyatti amantaa namaas tuquun barbaadu maqaa namaas dhahu hin barbaadu. Garuu akka nama tokkootti akka hordoftuu amantaa ortodoksii taate tokkotti ijoollee amantaa ortodoksii taatanii waan tokko isiniin jechuu barbaada akka beekumsa kootii jechuudha. Tole ijoolleen tawaahidoo suura mucayyoo kanaa asiifachi miidiyaa irratti firfirsitanii arrabsoodhaniin ibsuun keessan dogoggora isa guddaadha akka kootti jechuudha. Maaliif hojjettan nuyi tawaahidoon kan nu barsiiste jaalala malee jibba nu barsiisne, jibba ofirraa mul'isuu yookiin immoo namoota irratti summii akka baasnu waan hin taane akka dubbannuuf miti jechuudha. Maaliif wanti kun hagam dhugaa dhalleessa jedhutu addan baafatin callisnee tamsaasnee arrabsoodhaan namoota gaggeessuu yookiin immoo simachuun nurraa hin eegamu waan ta'eef jechuudha. Barri ammaa kan nuti irra caalatti irratti xiyyeeffannee hubachuu qabnu yeroon ammaa kun yeroo jireenyi piraankii jedhamtuun jiraachaa jiramudha dachee kanarra jechuudha. Namoonni otoo gaa'ela hin jigsin gaa'ela jigsine, otoo amantaa jijjiirratiin amantaa jijjiirre, otoo namni du'in namni du'e wantoota sobaan faalame hedduu isaatu jira jechuudha. Tarii dubbiin kun illee akkas ta'e dhiisee wantoonni nuti adda baafanne hin jiru jechuudha. Baasnee mucayyoo kana arrabsuu malee jechuudha. Maaliif immoo akka piraankiitti fudhatte yoo naan jettanii na gaafattanii akka kan kootti jechuudha. Tariiti shakkiin akkasii maaliif keessa kee dhufe? Maaliif gocha piraankiitiin mucayyoon kun akkas gochuu dandeessi jettee maaliif yaadde? Namoonni naan jettan yoo jiraattanillee nuti akka amantaa ortodoksii tawaahidoo Itoophiyaatti gaafa amantaa kara biraarraa namoonni dhufanii fakkeenyaaf amantaa ortodoksii gaafa dhufanii kiristinnaa ka'aniiti kan isaan sirna amantichaatti seenanii amanticha gaggeeffachuu jalqaban jechuudha. Akkasumas amantaa pirootestaantii illee yoo ilaalle gaafa mana amantaa isaanii deemanii mana amantaa isaaniitti wanti isaan dubbatanii. Kanaaf isa gaafan ilaalu nama akka nama tokkotti taa'ee gaafan isa yaadee isa ilaalu amantaan kun kan gaggeeffame mucayyoo kanarraa TikTok irratti yeroo baay'eellee nan ilaala TikTok irratti liivii namoonni baay'een mana isaaniitti affeeranii yeroo ishiin dubbattu callisee nan daawwadha. Garuu TikTok irratti kan ishiin amantaa kana fudhatte jechuudha. Naannaa ajaa'ibeera TikTok irratti miidiyaa irratti ani namni tokko dhufee Caalii akkas naan jedhe harka koo ol qabee hoon jedhe amantaa sana malee jechuu miti anaaf jechuudha. Maaliif seerri mataa isaa guutamuu ni jira waan ta'eef jechuudha. Kanaaf tariis akkas ta'uu danda'a waan ta'eef hin beekamu waan ta'eef otoo wanta kanas hin barin walumaa galatti nuti ijoolleen tawaahidoo jibba firfirsoo hin qabne. Mucayyoon tokkitti mana ortodoksii tawaahidoo keessaa yoo baate tawaahidoo keessaa wanti hir'atu hin jiru. Maaliif sirumayyuu akka kan kootti akka yaada mataa kootiin qulqullaa maaliin namoonni bakka sanaaf hin barbaachisne namoonni wanta biraa onnee isaaniitti qabatanii sobaan nu keessa jiraatan yoo baanumaa mitanaaf. Namni of qulqulleessee amantaasaa qulqulleessee ofiisaa kabajee amantaasaa keessa yoo taa'e filatamaadha. Kanaan alatti garuu fakkeessan yoo jiraanne ofii keenya somna waan ta'eef waaqa keenya walitti buuna waan ta'eef homaa amma kana ishiin ba'uushii anan ajaa'ibu jechuudha akka nama tokkotti. Kanaafis isin ajaa'ibuun qabu. Namoonni meeqa deemaniiru bakkichaaf namoonni hin barbaachisne. Faarfattoonni meeqa deeman, agalgaayoonni meeqa deeman dhugaa waan isaaniif hin galleef deemaniiru gadi lakkisanii. Dhugaa sana hin barre isaa waan ta'eef bara jireenya isaanii achi keessa taa'an qaama isaaniitu achi keessa taa'e malee sammuun yookiin yaadni isaanii immoo karaa biraa ture. Foon isaaniitiin
uffannaa uffatanii uffannaadhaan bareedanii achi keessa taa'aa turan malee tawaahidoo jechuun maal akka taate hin baranne waan ta'eef dhugaashii hin baranne waan ta'eef foon isaanii achi taa'e waan ta'eef qalbiin isaanii wanta biraa yaaddi fooniin achi taa'u dhugaa amma baratanitti garuu deemuun mirga isaaniiti. Dhugaa gaafa baratan garuu namoonni isaan arrabsaniif osoo hin ta'in namoonni wanta biraa isaanii jedhanii osoo hin ta'in ofii isaaniitiif jecha lubbuu isaaniitiif jecha tawaahidoo barbaacha dhufu. Kanaafuu akka kootti akka nama tokkotti itoosa kana dhaabdanii yoo isinii danda'ame kadhannaa gochuufi nama sana akka Waaqayyoon laphee isaa sana banee wanta qulqulluu ta'e wanta dhugaa ta'e inni baratuudhaaf kadhannaa keessan keessatti yeroo hundumaa namoota sana otoo yaadattanii isiniin jedha malee jibba arrabsoo wantoota garaagaraa otoo gadi baastanii akkas gochuu baattanii akka nama tokkotti. Maaliif isoo jennee namni tokko immoo amantaa mataa isaatii ta'e mirga amanuu mirga amantaa hordofuu guutuu qaba. Namni tokko nuti warra miidiyaa irratti wal baree miti warri maatiin nu dhalan keessatti umuriin keenya waggaa 18 darbe taanan warri keenyallee waan barbaanne akka nuti hordofne nu dhorkuu hin danda'an. Mee fakkeenya ofii koon isinii fudhadha. Ani maatiin koo akka jiranitti amantaan isaanii amantaa Pirootestaantiiti. Abbaa koo fi ana qofatu Ortodoksii ta'ee jira. Kuni maaliif anis mirga isaaniin dhiibu. Maatiiwwan koo biroo sunis obboleewwan koo biroo firoottan koo martan amantaa Pirootestaantii hordofu. Garuu namni mirga koo dhiibu hin jiru anis mirga isaaniin dhiibu. Maaliif biyyi kan waliigalaati amantaan kan immoo dhuunfati lubbuu ofiitti famana namni tokko jechuudha. Namoota birootiif jennee amantaan hordofnu lubbuu keenyaaf jennee tamanna. Kanaaf obboleeyyan koo amantaa Ortodoksii taatan yeroo marayyuu wantoonni akkasii gaafa uumamu baatanii namoota suura isaanii irratti wanta garaagaraa barreessitanii balaaleffatanii osoo hin ta'in jaalalaaf walitti himuu barbaada. Wanta namni sun hin hubanne yoo illee jiraate haala tasgabbii ta'een hubachiisuu yaala. Kanaan ala atarrabsiteedhaaf namni sun deebi'ee tawaahidoo keessa dhufa jechuu miti. Ati jibbiteedhaaf jibba kee dheenfaa jedhee dhufa jechuu miti. Nama sana kan fidu yeroo hundumaa jaalalatu fida. Dhugaatu isa fida. Daandii dhugaatti agarsiisi. Amma dandeessi daandii dhugaa hitti. Kanaan alatti garuu namoota baateen balaaleffatin. Jibba mul'isin. Tawaahidoon gonkumayyuu jibba nun barsiifne waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu ijoolleen tawaahidoo yeroo hundumayyuu ammas ta'e yeroo hundumayyuu otoo tasgabboofne otoo jibba walitti agarsiisuu baanne otoo jibba facaasuu baanne dhugaan namoota sana haa fiddu. Dhugaan isaan deebistee fiddi waan ta'eef dhugaan isaan haa fiddu jennee otoo callisne akka kootti gaarii natti fakkaatan jedhan. Akka hordoftuu amantaa Ortodoksii tokkotti kanan dubbachuu barbaada malee mucayyoon kun deemte mucayyoon kun akkas taate jedhee mucayyoo kana balaaleffachuu hin barbaadu. Wanti ishiin deemteef tokko ni jira jedhee nana mana yeroo hundumaa. Yeroo hammaa kana namoonni lubbuuf osoo hin ta'in kan jiraataa jiramu yeroo baay'een isaa fooniif ta'eera jireenyi dachee kanarra. Kanaafis ni arginas ni dhageenyas hedduun namoota yeroo lubbuu isaaniif osoo hin ta'in foon isaaniif bitaman hedduu waan arginuuf otoo dhiisne. Wanti foonii immoo yeroo marayyuu yeroo dheeraa nutti fudhatu. Wanti foonii yeroo gabaabaadha. Wanti lubbuu garuu yeroo dheeraa namatti fudhata. Kanaafuu foon keenya gammachiisuudhaaf wanta lubbuun keenya dachee kanarratti barbaadu foon keenya barbaadu guuttachuudha yoo deemne ishii gaafa guuttan hin deebi'a. Namni akkasitti kan deemu jechuudha. Daandii sanaan inni deemu jechuudha. Faayidaa sanaaf kan deemu jechuudha. Kanaafuu hedduus argineera, hedduus dhageenyeera. Kuni waa'ee addatti nu ajaa'ibuu hin qabu. Tarii addatti kan nu ajaa'ibsiise mucayyoon kun yeroo baay'ee hordoftuu amantaa Ortodoksii yeroo turtetti yeroo waa'ee amantaa ishii dubbattu yeroo amantaa ishiitti akka cimtuu taate arginutu ture. Kanaaf ta'a kan baay'isee nu ajaa'ibe. Garuu wanti nuti hubachuu qabnu yeroo marayyuu na argaan booda na dhoksaa fidaa jechi jedhu tokko jira.
yeroo hundumayyuu gubbaa warreen mul'atu keessi wanta biraa akka yaaduun murteessaadha jedhee yaada akka nama tokkootti. Ati amantaa keetti cimaadha kan jedhamtu, ati amantaa keetti jabaadha kan jedhamtu, sila baatee too faarfattee, sila baatee too akka namoonni si ilaalanii too si duuka deeman goote osoo hin ta'in jabinni isa keessa keetiti. Dubbiin bara kana suuraa fi viidiyoo qofa taateerti. Duuba garuu wantoonni nuti raawwannu wanta biraati. Kanaafiyyuu isa sanarratti xiyyeeffannaa otoo goone, isa sana too sirriitti hubannee gadi fageenyaan akka nama tokkotti bareeda jedheetanii yaada. Akka nama amantaa ortodoksii tokkootti jechuudha. Har'as kanan dubbachaa jiran warreen amantaa ortodoksii ta'aniif malee amantaa biraa hin laallatu jechuudha. Abbaan barbaade yoo deeme, abbaan barbaade soo dhufe, tawaahidoo yoomiyyuu ni jiraatti. Bara baraaf ni jiraatti. Ati yoo cimaa ta'uu barbaadde, ati amantaa keetii yoo dhaabbachuu barbaadde, dursii bakka sanatti of jabeessi. Ofii kee dhaabitii ilaali. Dhugaanoo si dhaabe dhugaadhaaf dhaabbadhu. Lubbuu keetiif jiraadhu. Foon keetiif dachee kanarra hin jiraatin. Wanti foonii yeroodhaaf kan lubbuu immoo bara baraatiif akka ta'e ni beeka. Kanaafuyyuu jabaannee bakka jirrutti ofii keenya, lubbuu keenyaa jabaannu. Namoota birootiif immoo kadhannaa taasisnuuf. Warroota wantoonni xixiqqoon isaan dogoggorsiisanii karaarraa isaan dabsan immoo jibbaan otoo hin ta'in kadhannaadhaan jabinaan isaan haa yaadan, isaan haa deebisnu. Tawaahidoon abbaan feete deemteefuu, abbaan feete teessiifuu yoomiyyuu ni jiraatti bara baraaf. Ani dhaadannoon koo ishee kana.